bishaan soogidda bulbulamee sii kennu. Soogidda kanaan wanna daakirii kana itti mammaqteetuma akkuma midhaan jedhuuf isa nyaata. Xaabiyaa karaa duubaa seente san kan achiin dhufte san mulu achumatti isheen rakkoon achitti dabarsine ilmi namaa hin danda'a kan hin jedhamu. Maal jedhe si'ool gahannam odoon jedhee itti lafti sun lafa namni dhaqee galuu miti. Abbaa Naggaa hojii isaa gallabbaa nagaruu iskirra gaagaa kutee gara Wallaggaadhaan ani akka isaa jecha namoonni beeku Wallaggaa. Afaan koo luugamanii boolla gubbaarra na ciibsan jechuudha. Amma nu follaalee kootti ilmi namaa takka addunyaa kanarratti argeen bee kinoo kana wadaroon kun afaan koo kun akkana citee wadaroon na guutte dugdi koo kun hin jiru amma gammoojjii Eertiraa san keessatti tan ashoo nyaate. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin kun yeroo hundumaa namoota ciccimoo namoota seenaa gaarii hojjetan biyyaafis ofiifis namoota seenaa cimaa hojjetanii kan isin biraan ga'udha. Qophii keenya har'aatiin gara magaalaa Duukam imallee mana nama dhuunfaa tokkotti argamna. Namni kun eenyudha? Maal hojjetee maal keessa darbee kan jedhu gara boodaa ofii isaaniitiin kan wal isin baran ta'a. Gama ogummaa kaameraatiin Boonaa Umarii fi Ismaa'eel Abbaaraayyaa nu waliin turu. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa kootii gara qophii kootti imala. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya itti fufuuf jirra. Ayyee galatoomame har'a Duukam mana eenyutti argamna? Eenyu bira jirra? Mana warra eenyu jirra? Okay. Manni isin jirtan mana Alulaa Baqqalaa Isaanuu jedhama. Duukamitti magaalaa Duukam seema aanaa Xaddachaa keessatti argamtu jechuudha. Obbo Aluulaan egaa seenaa baay'ee akka dabarsitan akkasumas immoo seenaa keessanillee bifa kitaabatiin fiddanii dhaloonni irraa barata jettanii itti dhamaatanii kitaaba Ijibbaata Eertiraa haga Areeroo jedhullee guyyoota muraasan dura eebbisiistanii jirtu. Gara kitaabatti dhufna. Mee sanaan dura obbo Aluulaan eenyuun maal keessa darbanii sanaan dura eessatti dhalatanii guddatan akkasumas immoo seenaan isaanii guutuu eessaa ka'ee eessa jira kan jedhu nuuf kaasa. Kanan dhaladhee asii godinuma Salaaleetti aanaa Kuyyuu magaaluma Gabra Gurraachaa keessatti kan dhaladhee bara 1959 dhaladhee 58 baruma kanarraa yaa'u akkuma umuriin koo barumsaan ga'etti duraan dursee mana Qeesiyaan jedhamu Bataskaanatti kan baratamu jira achitti fidala yookaan immoo qubee kana achitti lakkaa'uu jalqabe. Akkuma umuriin koo immoo ol guddatee ganna 8 ga'u immoo mana barumsaa ammayyaa Gabra Gurraachaa elementary schoolidha. Bara 1967 galee jechuudha. Isaan booda akkuma nama kaanii barachaatti kan guddate. Umuriin kootis guutumatti ga'uu baatus ganna 16tti karaa tokko loltuu ta'uun barbaadayyuu lammaffaa immoo maatiin kiyyaas rakkinuma maatii keessa jiruun isumaan fuudhee tan ka'ee tan gara yeroo sanitti raayyaa ittisa biyyaa yookaan immoo loltuutti deeme jechuudha. Bara 1974. Akkuma isinuu kaastan jaalala biyyaatiif dhimmamtanii loltummaatti akka makamtanidha. Seenaan keessan guddaan gaa wanti kitaaba kana keessatti illee ka'u sanaan wal qabata. Sana booda mana waraanaa eega deemtanii booda chaalenjii garaagaraa keessa yookaan immoo gufuu garaagaraa akka dabarsitan waan baay'ee akka dabarsitan dabarsuu qofa osoo hin ta'in haga miidhamutti yookaan immoo hanga rasaasa rukutamutti illee geessanii turtanii. Mee waan sana irraa kaasnu carraa kamiin seentan yookaan immoo haala kamiin gara mana waraanaa kan makamtan sana booda turtiin achi keessa ture maal fakkaata? Akkuma lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1974 raayyaa ittisa biyyaatti makame. Makamu immoo leenjiidhaaf immoo tanan deeme taataq yookaan immoo shiroomee waan sigaa miidhamu maal jedhama taataq tan leenjee yeroo sun gannaa anis
akkuma achi dhaqqabeen leenjii isaa akka kaanii miti disipiliin mana wataadara baay'ee rakkisaadha ulfaataadha. Yaa'u inuma hin danda'e tanan dhaladhe salaalatti waamte qoora isaa homaan jenne ji'a lamaan booda immoo leenjii sana dhuma fixin yaa'u mootummaan yeroo sanii mootummaan darbii hanqina loltuu waan qabuuf ji'a lamatti hidhannoo nu hidhachiisee gara Eertiraatti nu bobbaasee jechuudha. Asumaataa dhaqii kaane karuma Adaama kanaan qaxxaamurree Awaash bullee Awaashii miillee bullee miilleedhaa kaane immoo Asab geenye Asabitti achirratti immoo konkolaataa irraa bu'uudhaan doonii yaabbanne doonii korre guyyaa sadiin booda imala guyyaa sadiin booda Mitsubaa lafa jedhamu ga'e Eertiraa keessa jechuudha. Achis geenye guyyaa lama akkuma boqonneen loltuun kun baay'eedha. Loltuu kana gara afaa beet naaqfaa tiiksii ala haalma labsoo gara adda addaatti jiranii anas akka carraa kiyyaa ta'e san algeenaa na dhaqqabe Uqaawus jedhama achi na dhaqqabe ammas imalli keenya dooniidhaan ta'e jira. Dooni sun baay'ee dadhabsiisa baay'ee rakkisa lafti illee amma yaadnutu lafumaayyuu waan agarnutti fakkaannu tokkoffaa ijoollummaan isin jira lammaffaa tan dhalanne biyya walakkaatti salaaleettan dhaladhe biyya qorraati gammoojjii hamaa san gammoojjii akkana jenne lafti keenya nurraa luqqa'ee gogaan duraan asii nurraa luqqa'ee tan biraati ammas doonii sanitti deebinee imala halkan guutuu deemaa bullee barii sa'aatii lamatti Marsaa Taklaa lafa jedhamu geenye jechuudha. Marsaa Taklaa buune gara sa'aatii lama konkolaataa waraanaa dhufee oraaliin immoo isa yaabbannee homtuu hin jiru midira badaadha warra nu fuudhee deemu kan hoo gaafannu hoteelli jira kan magaalli jira na'een jira hoteelli nu jedhani hoteella maaltu jira siimte hoteelli gabaloo hoteela allee nu jedhan achi geenye buunee turre immoo galgala ture bariisan gabaloo hotel kuneessenna gabaloo hoteeliin isa kanarraan jedhan dhaqaadha waa shan namni magaalli waan jedhamu jiru ashawaadha qutqaatoodha gammoojjiin isaa gammoojjii akkana hin jedhamne achi geenye erga achi geenye ji'a lamaaf maaliif leenjii xumurree waan hin dhufneef achitti haa dhaqettes kana achittis ji'a lamaaf immoo leenjiitti dhufnee jechuudha algeenatti. Ammas immoo ramaddiin ba'ee hundumtuu gara birgeedii ture deemu ana birgeedii 32ffaa meekaanaayizidha na dhaqqabeetan Qaaruuraa deeme jechuudha. Qaaruuraa jechuun qarqara daangaa Sudaan asiin galaana diimaadha asiin Sudaan caafii san kaartaa maappii Itoophiyaan durii san oolaa caafii san gubbaan ture jechuudha Qaaruuraa. Isaan booda yaa'u addatti gimbaarii jedhamu sanitti shaalaqaa shaamballi matoo keessatti ramadame shaabiyaadhaan bakkuma ijaa fi ijaan wallaallutti na dhaqqabeetu waluma teenyeetu wallaallutti fufne jechuudha. Haa ta'uti garuu lolli baay'een gizee akka dhaqne hin jiru tawaagii sallaay waan jedhamutu jira. Tawaagii sallaay kana gizee lama sadii deddeemnee akkuma nuyi lola barannuuf tawaagii sallaay kun jechuun immoo diinatti yookaan immoo nyaaphatti rasaasa itti banteetti nyaapni karaa sani meeshaa inni qabu to'achuudhaaf geggeeffamu jechuudha. Isa deddeebi'aa turre isaan booda bara 1975 Haamlee 8 lolli hamaan karaa algeenaa baname lola hamaa baname nushiin gara kuttee gara Sudaanitti gadi nu hambisuudhaaf shaabiyaan karaa gadaan nu qaxxaamuree ganama kaanee sa'aatii 12tti akka achi gadi nu godhani deemnee gara sa'aatii 6 geenye bakka aduun isaa humnaa ol ta'e namni deemuu dadhabee kukkufee akka dhumarraa ajajaan keenya
wareegameera nabsee isaa maru guyyaa rukutame sana Shaalaqa Marrees taankidhaa fi BTR jedhaman goommalaan deemu. Kunumtuu meeshaa konkolaataa waraanaati. Kana nu qabatanii dhufanii akkuma taanee taankii kanarra korree deemnee lafa gaabinatti jedhamu tokko Kaatar jala lafa gaabinatti jedhamu kana geenye. Garuu shaalaqaa kana yookaan rijimentii kiyya kana keessa guyyaa san bishaan dheebuudhaan odoon rasaasi tokkichi shaabiyaan tuqin nama 15tu dhumate. Dheebuu bishaanitiin qofa. Dheebuu bishaanitiin qofa namni 15 dhumate. Achi geenye bishaan sadii somaa hin quufnu, nama dhugnaa hin quufnu, namni goggogee bishaan odoo jiraates bishaan shaayii ta'eera dheebuus hin baasu. Turaanis bakka gizmuudhaan kokkoo qabu. Fincaan namaallee widdiidha nuun argattu amma fincaan namni dhugeedha. Fincaan nuti jedhamu sun hin argamu. Fincaan nu godha bilee hin argamu. Amma waggaa akkanatti haasofnu kana akkatti haasanillee akkatti waan sun baay'ee nama dhiba. Dhugaas hin fakkaatu. Wanni baratanii sun waan akkana jedhee toon ibsamne garuu boodarra achi kaanee algeenatti gara algeenaa deemnee lola karaa saniin karaa Ambassaa Taraaraa jedhama achiin karaa Taamiruu jedhamu. Taamiruu jedhamu kun gaara lafa kanatti Koloneel Taamiruu nama jedhamtu achirratti wareegametti maqaa isaatiin yaamama Taamiruun kun. Achi karaa saniin lola geessinee Shaabiyaa duubatti deebisnee erga duubatti deebisnee bakka dhufne sanitti ammas gara Qaaruuraatti akka deebinu gara Qaaruuraatti deebine jechuudha. Bara 1975. Kanuma deddeebineetu lolli kaanuma gaggeeffamaa boqonnaan hin jiru. Xiqqaatu haa guddatu lolli oduma gaggeeffamu yaa bari 1976 jiini amma darbe kun maal amma bitoota isaa miti eebila miti maal Kun eebilaa amma bitootessa bitootessa kun. kuni bitootessa suni wannoodha Guraannala. gurraannala 13 bara 1976 Shaabiyaan ammas lola bante lolli kun lola hamaa ture. Nus bakka jiru san shaamballiin tokkichi arattanyaa paara komaandoo jedhamu shaamballiin tokkichi ka'ee achi lola gaggeeffame kana Shaabiyaan karaa duubaa seentee turteeyyuu waraanna jiru jaarsa maalii milishaadhaa dadhabaa dhaqee nama harka kennatee jira nama Hayilee Gabrasillaasee jedhamu eeppisiin jedhamu waan akka ta'an isa fudhatee nama Shaabiyaatti harka kennatee jira. Information inni kenne san dhuftee karaa duubaa seente Shaabiyaa karaa duubaa seente san kan achiin dhufte san mulu achumatti shaambal. Nus shaamballi tokko taane nabiree Qaaruuradha. Arattanyaa paara komaandoon as lafa falakatti jedhamu kana jira. Achi ka'eetiinis gadi shaamballiin tokko jedhufe kan achi jiru sunis lafa qabatee Shaabiyaa karaa duubaa seente mulu achumatti hafte ishee. Haaloo san qabattee haalin boojinee waan dandeenyu boojii taankii isaanii gubate tan boojin nama boojin meeshaa takka nu arginee hin beekne tan waan adda addaa boojinee isaan booda ammas biteetessuma 10 ji'atti jechuudha ji'a hin guunne guyyaa sa'aatii 6 lola jalqabde maal jennaan Shaabiyaan akka malu haaloo godhatteerti injifatamteerti. Nus opereetaran ture siin jira karaa naaqfatiin makiinaa 5 karaa adda addaatiin gara algeenaatti gara waraana algeenaatti akka dhufaa ture ergaa fudhachaa ture. Bitootessa 12 lolli sun eegalee guyyaa sa'aatii jettee bakka Shaabiyaan akka malee xiiqiidhaan guutamtee dhufte galgala jedhu kutaa waraanaa 23ኛ ክፍለ ጦርን jedhamu kan isa dhuunfattee nus Qaaruuraadhaan miilaan deemaa bullee kanama dirjiitii irratti algeena irratti gara sa'aatii 11 irratti 11 walakkaa akkas ta'u irratti algeenaa keenya lola sun walakkuma buune walakkaa buune kana irratti lolli kun xiitiin akkuma bishaanii kanatti gadi roobaa bakka lolichi akka malee hamaa ture lakka nu hin beekne
waraanni irra jirii keenya gadhiisan nu karaa Sudaan dhufne. Bakka kanatti akkuma seenne lolli kun lola hamaa ture. Ajajaan keenya ajajaan birgeedii Shaalaqaa Marreessaa Raddaa jedhama. Isaanis rukutamaniiru. Anis rukutame miilaan rukutame miila kiyyaan bitaa kana rukutame bakka deemuu hin dandeenye akka rukutame bare reediyoo of harkaa qabaayyuu reediyoo ofirraa baasee lafa godhe Shaalaqaa Marreessaanis bakka akka of dadhaban of beennaa dhuma nan ilaalu guutii isaanii baasanii dhugan isaan of ajjeesan. Kanaan booda akkuma daqiiqaa muraasan booda Shaabiyaan dhufe uffatanii nu ilaalanii akka xiqqoo ishee naanna'anii akka daa'ima ta'e naanna'anii booda achi na fuudhanii bakka gaaddisa wayii jala na teessisanii isaan booda gara galgalaa yoo ta'u faashaadhaan nu duraanis hidhadheera isaan dhufanii faashaadhaan na hidhanii booda konkolaatuma isaaniitti madoo isaanii wajjin gara isaanii saal lafa Alaariif jedhamu achi deeme jetti yaala argadhee ana bichaatu qabame natti fakkaata nama muraasa nama wajjin warri kun nama 6 nama 7 ana bichaatu waan qabame natti fakkaata bakka lolli sunis achumatti dhaabbate warri kun waggaa achuma waan duubatti deebi'an natti fakkaate. Garuu lolli hamaan guyyaa bariisaan gaafa 11ti gaafa 12 lolli hamaan qarqara galaanaa Marsaa Taklaa lafa jedhamu irratti gaggeeffame. Marsaa Taklaa kana gaggeeffame kanaan ijoolleen akkanatti himatti lagni diimaan inuma diimateedha dhiiga namaatiin. Waraanni ammas gahu waraanni guddaa sun asitti akka hin taane ta'e irra jiriin isaanii harka nyaaphaa yookaan harka diinaa harka Shaabiyaa galee jechuudha. Akkuma isin jedhe lafti hamaadha. Lafti aduun isaa aduu miti gammoojji isaa ho'inni isaa digirii seentigireedii 42 oli. Tammadaa'ee tammaal jedhaan deemuu danda'e dadhabe kaa'ama gaachiif daadhuuf takka nageenyatti xiqqaate nama 500 ol karaatti ajjeefteedha Shaabiyaan. Ergasiis immoo tanaaf immoo erga fiddee falakatti keessa ol seensistee gara maadhee isaaniitiin ga'aniin boodas immoo namni deemuu hin dandeenye dura boolla qochisiisteet nama fayyaa boolla qochisiisteet namni deemuu dandeenyeetteet keessaa namni deemuu dadhabe sun achumatti hafe nama deemuu dadhabe kana achitti hafe nama 370 ol boolla qochisiistee Shaabiyaan achumatti ajjeefte. Nama 370 ol bakkuma tokkotti boolla qochisiiste. Anis fayyee turee ergan jedheen booda namni bakka muraasa nuun booda namni amma ta'e qabamee warra bara 1974 bara qe'ee kokkobeen jedhamu isa warri booji'aman jiran achi turanii jiran nama muraasa sanii walitti nama kanii ergan fayyee gara hiriyootuma kiyya warra naan booda gaafa guyyaa 12 harka diinaatti kufe sanitti makame jechuudha. Guyyaa tokko guutuu deemaa oollee bullee. Waan naquu hiriyootuma kiyyaa warruma wajjin ture irra jirii warruma birgeedii kiyyaati tokkoyyuu namni ba'e nama muraasa ba'e. Hirkaate gara nama 500 ta'a warra kanatti dhaqee makamee ati duute seenee isaan jirta jedhanii hundumtu. Ani waggaa kufu arge maal jedhan isaanitti makamee rakkoon sumarraa jalqabee nyaanni hin jiru. Nyaanni isaanii wadda akir jedhama midhaan fakkaatu biyyee fakkaata. Eela irratti hojjetee eela irraa immoo gammoo marqite gimmaan bilchaatu namni kun garaa kaasadhaan kun bishaan soogidda bulbulamee sii kennu. Soogidda kana bulbulanii sii kennu. Soogidda kanaan wanna wadda akirii kana qixxaa kana itti mammaqteetuma akkuma midhaan jedhuuf isa nyaata. Wanni uffatan hin jiru. Jooniyyaa kasa dariyyaa sanitti wannoo goonee uffannaa. Rakkoon achitti dabarsine ilmi namaa hin danda'a kan hin jedhamu. Maal jedhe si'ool gahannam odoon jedhee itti dhiqqaata. Gahannama lafaa achi bakka. Kanarra immoo aeropilaaniin dhufaa. Aeropilaaniin handargiin dhufaa inni immoo gargar baaseen beeku achumatti boombiidhaan gadi nu cafaqaa.
Lachuu keenyas garee keessanis garee jaraas. isaan beeku warruma jetti namni baay'een isin walaa wareegameera du'eera. Shaabiyaanis gaafatti tole halkan gaafatti tole nama gaafa barbaade dhuftee nama achi keessaa xiqqoo nama waa beekedha. Nama waa hin jedhe guurtee hin fixxe. Marra oduma kanaan jiru anis hiriyaan kiyya jedhamchaan tokko leenjii ogeessa fayyaatiif hin barsiisti Shaabiyaan ogeessa fayyaa filameetoo gara barumsa san dhaqee isa jaaf barumsa san mirgaan fixeen booda bakka waan jiru sanatti deebi'ee warruma achitti booji'amee warra harka Shaabiyaa jiruuf tajaajila kennaan ture jechuudha. Amma nyaatas xiqqoo ishii amma wadda akirii sunis hafee beelli seeneera bara 1977 irdaataan dhufuu qabee faaffaan dhufuu qabee aannan daakuun kun dhufuu qabee midhaanis wadda akirii sanirraa gara qamadiitti jedhamee furnoo dhugeetanii xiqqoo ishii ijaan arguu dadhabnee namni ijaan hin argu daafin naayit bilaa hin dinneessu waan jedhamu jira halkan namni namatu nama fuudhee deema sanirraa hundumaa bilisa baanee dhuma kanaan jiru 76 keessa Shaabiyaan nama 96 carraa gara nama carraa gara TPLF wayyaanidhaaf hidinan jedhamu jira. Warra kanaaf nama 96 kennite. Amma isaan gadhiifamnaan warri nuun duras achitti turan hin eegamanii achumatti natsaa jedhanii achuma keessa deeman warra san keessaa immoo namni 96 garana deemnaan nus carraan gara biyyaatti galuu inuma jiranne abdii keessa keenyatti turanne jechuudha. Isaan booda bara 1980 dhaabni adda addaa hin dhufa. Akka fakkeenyatti Shaalaqaa Daawit Waldagoorgis namichi jedhamu sun dhufeera jechutti nu dubbiseera. Dhumarra immoo yaa'u adda bilisummaa Oromoo dhufee jechutti nu dubbisee. Erga nu dubbiseen booda namoota gaaggee calqabaa bakka nu jiru kana nama 500 fudhatanii deemanii taasisuudhaanis ammas nama 500 fudhatan. Sadaffaa irratti Shaabiyaan warra achi jiru kan hundumaayyuu nama 10,000 bilisa baaftee bilisaan nu gadhiiftee. Bilisa gadhiifama kan keessa namni fedhiidhaan gara adda bilisummaa Oromoo deemuu barbaadan jennaan anis carraa kan argadhee duruyyuu erganachi ga'e nama baay'ee nama Oromoo ta'e wajjinan oola. Barnoonni nu kennamus barumsa siyaasaa irra jireenya waa'ee Oromoo kana baay'ee tuttuqa. Kanarraan ka'anis qoodan gara biyyaatti galu biyyatti galee kanaan booda ammaa gadi gara adda bilisummaa Oromootti deemuu filadhee jechuudha. Filannee hundumtuyyuu warri biyyatti galu nuun dura yaa'a. Taansee nus kaanee deemnee bakka isaan yoo tasanee geenyu tasanee irratti ammas wal agarree isaan wajjin tasanee lafa jedhamutti jechuudha. Irratti argina ijoolleedhaan wal agarree roota keenyanis yaa'u gargar baanee isaan gara biyyaatti qajeelanii namoota nu beekan nama biyyaa nama ollaa ta'een haluudhaan jira. Karan biraa deemen jedhanii tokko Sudaan keessatti nagaduu jira yookaan immoo daldaluu jira yookaan immoo waan tokko jedhee kanaan akkanuma akka ittiin himu itti hime anis ka'ee tanan baarrintuu lafeedha nu geessanii baarrintuu lafa deebinee konkolaataa dhedheeraa konkolaataa Sudaan kun dhufee konkolaataa kana yaabbannee gara Asoosaatti deemnee jechuudha. Isaan dura Dibaazen lafeedhaan turre. Dibaazenis kaanee Kumuruk immoo lafa Koomishaa jedhamu jira. Lafa kanatti leenjii loltummaa fudhannee isaan booda yaa'u anis xiqqoo ishee hin dhibame. Xiqqoo ishee turuu dhibame garuu kanuma keessattis yerootan keenya imalarra jiru namni waraanni SPLA kun nama baay'ee nu jalaa geesse. Keessattuu mucaa Riyaa kiyya Tazarraa Dassaalany jedhamu mucaan boote akkamii Riyaa kiyya gaafa qaxaramne hojiiman qaxaramne warri SPLA kun nu jalaa geessa. Nama baay'ee nu jalaa fixane.
Anis isaan booda xiqqoo dhibamnaan namni achi keessa namni dhibamnee ta'uu hin dandeenye akka biyyaatti galuu taasifamne. Anis boodarraan nama muraasa wajjiniin karaa adda addaatiin gara biyyaatti akka galu ta'e jechuudha. Anis karaa Wallaggaatiin Naqamte keessa bahee biyya Salaaletti galee jechuudha. Seenaa ajaa'ibaati obbo Aluulaa. Egaa hojii jedhamtanii booda Eertiraa akkasumatti chaalenjii guddaa sana keessa yookaan immoo rakkina cimaa sana keessa amata hagamii turtan? Ganna jahaaf turre. Ganna jaha. Ganna jaha jechuun ganna 46 inni ganna jaha jennu malee ilmi namaa amma akka odoo dubbanne amma dhugaas hin fakkaatu. Baay'ee dadhabsiisa. Baay'ee rakkisa. Tan shaabiyaan nu gooturra tan jireenya achi beelli waan uffatan waan nyaatan qorichi waan kana jedhamee himamu miti. Waan ilmi namaa amma haasofni dhugaa hin fakkaatu. Gaafa achi baanee gara biyyaatti waan hangalu seenne hin galee tokkollee yaadeen beeku. Gaafan dirree waraanaatti guyyaa tokko hirman du'aadha. Gaafa na ciisoo kan Awurooppilaaniin dargii gaaf tokko nu fixaa hoogaa shaabimatu nu ajjeesa waan jedhuun qabaayyuu. Yaa ta'uti garuu lafti sun lafa namni dhaqee galuu miti. Amma keessattuu amma warra gulantaa qaban akkuma isin jedhe warra saajiniidha ol gulantaa isaanii saajiniidha ol ta'e murtii tokko hin galle muluu fixaniiru. Tokko hin deebi'u. Warra achi keessaa maratamee ta'aaf warra tan akka Shaalaqqaa Bazzaa Pheexroos, Shaalaqqaa Bazzaa Pheexroos Manaakimii giseen ani Shaalaqqaa Bazzaa Pheexroos paayileetiin amma bakka buutee isaa lammaffaa yeroo lammaffaa bakka buutee dabarsuun gaafa nani mana yaalaa isaaniitti bahee mana yaalaa guddaa sanii mana yaalaa maagaggamaa tokkotti deeme inni achi dhufee achitti isaa argeera. Tan immoo hoogganaa keenyaan ture Koloneel Girmaa Tasammaa tan nuun dura immoo kutaa waraanaa 15ffaan ture Shaambal Digaafee Abbabeedha nama jedhan kan isaan akka fedhanitti deddeeman achi keessas boodas Shaalaqqaa Bazzaa Pheexroos tafe malee Shaambal Digaafee Abbabeedhaa fi Koloneel Girmaa Tasammaa Ameerikaa cufa ergiteerti. Ameerikaa deemanii Ameerikaa dhaqanii waan achitti waan adda addaa waanuma keenya isin dubbannee dhufne nuun jedhanii gaafa deemanis nutti himanii gaafa dhufanis waan achi jiru sana ergasii Shaalaqqaa Daawit Waldagoorubis kun isaa faana tan dhufe Eertiraatti jechuudha. Malee lafa sanii amma warra kana sadeentu bahe kun hin jiran tokkollee nama hin galle. Amma lubbuun jiran jira. Hin jiran warri kun lomtu tokkollee hin galle jiru ajajoota keenya warri hojiin ture tokkichi isaanis hin galle hin jira magaa. Biyyatti kan galu ta'e garuu biyyatti galee oduman biyya Salaalee bu'ee Salaalee deebi'ee oduman magaala keessa deddeemaa jiru Finfinnee keessatti jechuudha. Ammas qabamee Afasaa jedhama. Afasaa kanaan qabamee ammas gara diree leenjii bilaatti galee ammas. Kuni baruma dargiiti moo egaa? Baruma dargiiti kunis. Amma bilaattee galee bilaattees ganna tokko wayii achi ture. Egaa miidhamtanii boodas leenjii deemtan? Leenjii deeme qabamee achitti leenjisaa. Abaaboo biraa eeyyamaan baatan moo? Eeyyama nu gaggeessan. Nama gara nama gara soddomaati. Waan madooftaniif isin gaggeessan. Madoo bichaa yoo ta'e waan dhukkubsanneef. Nama baay'eedha namni akkasitti keessaa galaan nu jedhanii eeyyamame nu gaggeessanii jechuudha. Kanaan booda dhufee kana bilaattee galee bilaattee ganna tokko oliif achitti leenjii loltummaas akkuma nama hin beekne sanitti akkuma nama gara biraan turre isas ta'e komaandoo leenjii komaandootis kan Awurooppilaan irraa utaalus hundumaa ergaan fixee booda immoo dhumarra achumatti hanafe bilaatti hanafe jechuudha leenjisaa ta'eetu. Leenjisaas taatanii hojjettan? Leenjisaa ta'ee achumatti hafee dhumaan kana yeroo mootummaan dargii gisee kufu gibbii kana anumatti eegsisaa tureyyuu Aluulaa Siinaa Wayyanaan jedhanii gibbii naannoo isaa sanatu eegsisaa ture natu to'achaa ture jechuudha. Dargiin qufnaan anis akkuma nama kaanii duruyyuu qophiin qabaa rakkoon qabaa namoota Oromoo ta'an of biratti qabadhee meeshaa PKM yookaan matirees qabadhee nama 470 akkas ta'u hiriirsee amma abboostatti gahee jechuudha. Warri kun Keeniyaa deemee kan obboleessa koo waan hawaasaa qabuuf makiinaa tokko dirqamsiisee hawaasatti galee jechuudha. Hawaasa kan deemtan maaliif?
bilaatee hawaasatti baanudha. Miilan kanaayyuu ana mala jajjabeessee nama cuuqan karaa qajeelchee lolanii amma kana beekan akka loltu Eertiraa ture. Algeena lafa jedhan bakka irra jira amma Amma wanti mataa keessanii uummattan jechuudha. bakka uume dargiinis kufee amma Oromoo solitti qabu Oromummaan na keessa jira siin jedhee amma akka lolli kunis akkasitti waan dhaabbatu natti fakkaanne amma adda bilisummaan isa immoo humna horatee akka dhufu hin beeka. Akkasa yaadaa ture. Anis garasuma makama garasumatti qajeelee garaa keessa qabaayyuu hawaasaa ga'ee isa keessatti godhee biyyas obboleessi koo Taaddasaan innis loltuudha. Ispeeshaal foorsidha. Isa innis galee dhaga'ee biyyatti galee biyya isatti waggaa 17 booda ol agarre. Isaanis walitti boonyee turre hawaasatti deebi'ee. Anis daldala calqabee hawaasadhaa gara biyyaatitti gabra gurraachatti daldala calqabee mana kanaan jiru. Amma obboleessi kiyya kun Taaddasaan biyya deeme. Achi gosa baadiyyaa bu'ee achitti inni xiqqoo gizee kana kaa xiqqoo wayyaan irraa jibbiinsa guddaa waan qabuuf kanaan jedhu amma warra adda bilisummaa Oromoo kanatti isaan wajjiniin hojii calqabeedhaan garuu hin calqabne inni calqabeera. Baadiyyaa bu'uunaan bakka inni bu'e sanatti waraan shaamballiin tokko namichi ispeeshaal foorsidha kumaandoodha. Isin fixaa tokko seen lafa buusu maal jedhanii wotaaddarri shaamballiin tokko bu'ee achitti itti marsee qabanii obboleessa kiyya kana ajjeesan. Ani fi wayyaaniin waan gargar bakka diinummaan keenya amma mul'ate anis hojii daldalaa sanis hin dhiise. Asuma Finfinnee kana dhufee hojii wayii barbaaddatee argadhe. Isaan booda hiriyaan kiyya an gizee san Beenshaangulitti na biraa fi Kadir Abdullaa jedhame. Isa Finfinnee kanatti argadhe. Amma adda bilisummaa Oromoo karaa Booranaa akka warraaquu qabu natti hime. Bakka inni dhufan jedheen hin deeme. Achiin ga'ee hojiis hojii ogeessa fayyummaa sana akkan hojjedhu. Isarraan immoo warra achi keessa miseensa adda bilisummaa Oromoo waliin nagahee kan akka Dhangeeshanoo mucaa Abdullaa jedhan tokko mucaa haadha qal'ooti. Isaan kun qaxisa sololaa fi waan achitti walakkaa kanatti warri kun hin jiran amma wareegamaniiru. Nyaabumatu qabee wareegee ajjeese. Achitti hojii koo itti fufee bakka garuma kutannoodhaan itti fufee oduma kanaan jiru gizee baay'ee immoo as keessa immoo nu keessa nyaabatu jira. Basaasoo jira. Basaasanii nyaabatti informeeshinii keenya dabarsanii anis hin miliqee ammas immoo jalaa miliqee amma deebi'ee galan biraa deeme tiibee lafa san gadhiisee jechuudha. Gaafa sichee ka'uugaa hin badee eessa deemee jennaan Alulaa Abbaa Naggaa hojii isaa gallabbaa nagaruu iskirra gaagaa kutee gara Wallaggaadhaan ani akkan isaa ilaale namoonni hin beeku Wallagga se'an. Wallaggaan jedhee dubbadhan isin maddu akkan isaa yaa rakkoon jiru hin beekamti na barbaadan. Achitti bakka ammas deebi'ee achi dhaqee ammas deebi'ee dhufee hidhamee hariirootti hidhamee ergan hidhamee booda gadhiifamee ammas ittuma fufnee odoo yeroo ammas immoo yeroo lammaffaadhaaf hidhaa hamaa warri kun mo'aaleedhaa dhufee warra tikaati na qabanii raasan bakka daggala na geessanii duubatti na hidhanii afaan koo luugamanii boolla gubbaarra na ciibsanii jechuudha. Amma nu follaalee kootti himinaan jedhanii homaa waan tokko waan hin beeku hin jiru. Kun immoo wayyaanidhaan ta'e jechuudha. Wayyaane ta'e. Duraan shaabiyaadhaan amma immoo wayyaane. Qaxaqaxaa wanna ilmi namaa takka addunyaa kanarratti argeen bee kan nafti koo amma kinoo kana wadaroon kun afaan koo kun akkana citee kun wadaroota wadaroo na kuti dugdi koo kun hin jiru amma hin beeku homaa waan tokko hin beeku kana maal dadhabee an of wallaallan baatanii fidanii maneedhaa isanitti na deebisan bariisan nu beeke qaamaa na ajjeettis jedhee tanan maal gochuu akkan qabu xiqqoo ishii bayyanadhe hubeenna maal gochuu qabu warri amma immoo waan biraa barbaade deemtan akkana gootetu. Ani namichi waardee achi bisaan sossobee mana akkan galu godhee
galgala gara sa'aatii lama isa biira manuma kee ga'e mana nagee maasii godhana manuma nageessine mana nageessinan biira itti bitee nyaata mana kiyyatti walitti qabee doosi nyaatani karaa duubaa bahee harkaan biliqe. Biliqee guyyaa 3 deemee halkan kanarraa gujii keessaa lafti kun deemee ollaa gujiitti goree nama argadhee namni na gaggeessu gujuma lafa akkanaatti jedhee karaa na qajeelchee bakka hin deemetti odoo naannaan dhugu odoo nyaadhu fincaa'aa lafa jedhamu achiin bahee jechuudha. Achiin immoo ka'ee bulee horaatti galee qabamee ammas ji'a 2 bulee horaatti itti hidhamee jechuudha. Naa galanni ani amma gujii salaaleettan dhaladhee haaduma salaaleetiin garuu gujii keessatti wanni arge waan uummanni gujii keessattuu warri fincaa'aa kan hariiroo kan daawwaa bara san uummanni sun ofitti na qabatee odoo nyaaphatti nan dabarsin diinatti nan dabarsin karaa na dabarsee har'aan nagahee akka inni maatii kootti galu ani haadha koo tanan arge waggaa 24 booda haadha koo arge. Tokko du'eera tokko bakka buuteen dhabameera. Homaan irraa fayyadamu. Waggoota 24 guutuu bakka hin jiru beekamu. Wayyaaneen gallaanaan galeenis. Haati koo ammas lubbuudhaan jirtee ergiteerta deemata. Waggaa 24 booda haadha koo ijaan arge obbolaa koo wayyaaneen ajjeefte ergasiis tan du'e wareegameen jira. Haaruma saniin warra bosonaa achumatti warraa kan dhufeera deetti fanama jedhamu wajjiniin lola hookamoo fincila jalqabanii wareegame jira. Innis obboleessi koo hangafa keenya immoo isa san duraate bu'aa isaatis awwaala isaan warra gisee san ajjeefamee burufamatti gatame saniitis erga sirni wayyaanee diigameen booda galeetoo awwaala isaanii bakka itti kufan bakka hin taane sanii kaasee siidaa itti hojjisiise. Waggoota 24 waan hamaa dabarsitanii bara 2010 jechuudha amma egaa. Walumaa galatti bara mootummaa jijjiiramaa kana. Bara mootummaa jijjiiramaa kana. Maatii keessanii ijaan wal agartan. Ijaan wal agarree. Namni haluudhaan akkuma isin jedhe tokko du'eera tokko bakka buuteen dhabameera. Bakka buuteen dhabame sun kan ta'e immoo yaa biyya duraa obboleessi kiyya hangafa keenya sanii haati keenya obboleessi kiyya tan dhibee hookamoota nan bira tan Eertiraatti wareegamee jira loltuu ta'eetu. Haati koo ijoollee dhiiraa 4 qabdi. Fagana keessa amma anuma tafe tokko dirree waraanatti du'e 2 wayyaanidhaan ajjeefame. Anis immoo yaa rabbumatu irraa na hambiseeti malee wayyaaneen waan na ilaalcha hin qabdu waan nan godhe hin qabdu waan ilmi namaa namarra gagaanis dhiiraan haaloodhaan keessa bogal fagoo waan hin dhaga'uun ture waan fedhe sun hin dhaga'u ammas waan gochuu qabu hundumaayyuu gaafan gujii keessa jiru waan tokkollee duubatti hin jenne kan ammoo namoonni gujii keessa dhagaanaa ba'an qabsaa'eera nama warra qabsaan daggala keessa deeme hikimnaa misaalee abbaa galaanaa dhugoo guyyee dhibamee raasaatti dhaqee yaaluudhaaf dhibeensa waan guddaa ta'eef humna ol nuti ta'e bakka xaddacha waatatii fi tukkannaa mallootti naa himii naan jedhee dhaqee isaanitti himnaan isaan warri kun tukkannaa malloo kun qabsaa guddaadha nama guddaadha. Tukkannaa kanatti dhaqee itti himee akkuma goote godhitu akka gallabbaa fidi isaan booda hin baafna konkolaataa hin ergaanaan jedhe dhaqeetan itti himee lakki alulaa dadhabeera isinis hin rakkisu. Kanaan booda bakka nama abdiin qabu hin dide bakka uma dadhabne dhumarra dadhabnaan namni hariizaadhaan yookaan wasaasadhaan fidanii magaala daawwaadhaan tokko fidanii dhufan namni kun qabsaa hama nama kutataa abbaa ijoollee baay'eeti nama horii baay'ee qabu garuu oromumaaf jedheeti qabsoo kanatti dabalame kan amma dhumaatitti nyaaphaatti argan kennuudhe gaafa inni of dadhabee of hin beekne isuma dadhabe sanilleen wayyaaneen amanuu didde kilaashii 20 oliin eegdachumaa ka'ee yookaan waan itti dhukaasutti fakkaate
booda shaakkisoo geessanii dandamachuu hin dandeenye hin boqote. Abbaa Galaanaa Dhuguu Guyyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Aluulan waan baay'ee akka dabarsan waan baay'ee nuuf kaasanii jiru. Waan isaan kaasan caala garuu wantoonni baay'een kitaaba kana keessatti ni argamu. Kana dubbisa wanta osoo waan hin gaafatin yookaan immoo yeroo nutti hanqatee waan hin kaasinoo jiraate jechuudha. Gara kitaaba keessanitti dhufna nama xiqqoo. Dhiifama kitaaba kiyyaan dura namoonni akka carraa achitti lubbuun kiyyaa feeti malee namni achitti qabamee bakka buutee isaanii dhabaman hagana jedhaman akka Dhangeeshanoo, akka Kamaal, kan akka Aadaan Gujii, ijoollee Baalee tokko, ijoollee Booranaa namni lafa sanitti awwaalumti isaanillee bakki isaan itti awwaalamillee hin argamu. Bakkuma isaan bakka kanatti du'anillee bakki jedhan hin jiru. Awwayyaanee fuutee gara dhabamsiistee hammaatiin illee hin boonyeef yookaan du'anii ittiin beekan jiraatti hin beekan kan gara dhabamsiistee waan taateen lafa sanitti ta'e waan hagana jedhamu miti. Lafa hariiroo kanaa fi lafa fincaa'aa jedhamu kana naannoo sanii daawwaa jedhamu kanatti iddoo keessattuu Burjijjii Qolaansaa lafa jedhamu kanatti wayyaaneen waan nama hin tolchine hin qabdu. Waan himuus haasa'uufis baay'ee namatti ulfaatu. Akkuma carraa ta'eet garuu anis inuma akkuma waaqumatu nu hambise malee wanni lafa sanitti Oromoo ta'uu isaatiif taateen achi ta'e sun oomiyyuu waan irraanfatamu miti oomiyyuus immoo hin irraanfatu. Seenaa kanas immoo dhaloonni haa beeku jettanii kitaaban fiddanii dhuftanii jirtu. Mata dureen kitaabichaa akkuma ibsu Ijibbaata Eertiraa hanga Hariiroo jedha. Ijibbaata jettaniin seenicha sirriitti irraa haasofnee jirra. Wanti hafu immoo as keessa ni jiraata. Kana daawwattoonni keenya kitaaba barbaadaniitu waan baay'ee irraa argatu. Ijibbaata jettaniin kitaaba keessanii mata duree isaa maal jechuudha? Ijibbaata wanni jenneefi lubbuudha. Lubbuutti ijibbaata. Sittime gaafa calqaburraa rakkoon gaafa bara 1974 irraa jalqabe amma 2010 Ijibbaata guddaa. Meeqa imalli isaatii dheeraadha. Waan salphaas miti. Wanni kaffaltiin kaffalame waan hagana hin jedhamne inuma itti jibbaadhe. Mana jibbaadhe gooti jibbaadhe. Kanumarraa keessan ijibbaata. Ijibbaata umuriin itti nyaatameera, hiriyyaan itti dhabameera, maatiin itti dhabameera. Kanaaf ijibbaata jettanii. Kanumarraa keessan ijibbaata jedheni. Ijibbaan immoo eessaa ka'e Eertiraadhaa hanga Hariirootti. Kitaaba kana yeroo barreessitan namoonni garaagaraa isin cinaa akka dhaabbatan yeroo darbirree carraa waliin haasa'uu arganneetu xiqqoo irraa haasofnee jirra. Wanti hafee jira yoo jettan immoo yookaan immoo warri galateeffamuu qabu. Seenaan kun dhaloota bira akka gahu kitaaban bahee akka dhaloota bira gahu namoonni na deeggaran jettan yookaan immoo namni isin osoo hin galateeffatin hafe jettanis yoo jiraate amma carraan isin kenna. Akka galataatitti kitaaba kana wajjin dhama'ee halkan guyyaa duukam deddeebi'ee obbo Fufaa Itichaati. Amma dhumaatetti ganna tokko guutuu jechuun danda'ama. Amma dhumaatetti amma guyyaa eebba kitaaba kanaatti wajjin dhamaa turre galatni guddaan isaa ga'uun jedha. Taasisuudhaan immoo kitaaba kana gulaaluudhaan na cinaa dhaabbachuudhaan waan adda addaatiin agarra. Dooktar Mul'anee Hidhatooti. Warreen galateeffachuu barbaadu kana. Taasisuudhaan immoo yaadannoo akkanaa ta'u nan barbaadu. Gammoojjii Eertiraa san keessatti kan ashawaan nyaateef biyyattii kanaaf jechuudha biyyummaan Itoophiyaa kanaaf deemanii ijoollummaa isaan ashawaan nyaateef nama ganan jedhamne. Lammaffaa gadadoo Shaafiyaas
gadadoo shaabiyaa hammeenyi shaabiyaan nurraan geessisan hunduma keessa warra dandamatanii hafanii fi warra lubbuu isaanii darbeef keessattuu warra boolla qochisiistee nama 370 boolla tokkotti fixxee awwaaldataniif. Sadaffaan ammas hiriyoota koo Burjijiitti sirna wayyaanii nama nyaata wayyaanii saniin qabamanii as buutee isaanii dhabaman. Fincaa'aa, Areeroo, Burjijii, Qolaansaa, Daawwaa. Kitaabni kun yaadannoon isaa isaaniif naa ta'u jechuu barbaada. Galatooma dhaloonni waan kanarraa waan baay'ee akka baratu abdii guddaan qaba. Waan sana hunda keessa dabartanii amma maalirra jirtu? Maatii godhattanii jireenyi maal fakkaata? Gaariidha. Yaa'u haaluma jiru saniin baay'ee rakkachaa ture. Rakkina achi keessa ture. Daa'imnillee gizeen achi ture. Maatiin qaba daa'imni yaalaa dhibamtee illee hospitaala galtee maatii waan itti yaalchisu dhabee ani mana hidhaatan jira. Daa'imnillee na yaalaa boqotteerti. Ergasii maatii horadhee abbaa ijoollee lamaati. Abbaa Siifanii, abbaa Insarmuuti. Siifanii fi Insarmuun as jiru amma? Seenaa. Siifan hangafa. Siifan egaa galatoomi baga nagaan dhufte. Hayyee egaa abbee waan baay'ee akka dabarsan irraa haasa'aa jirra. Chaalenjii sana hunda keessa darbanii ijoollee horadhee ijoollee akka Siifan fa'aa argadhee jedhanii isillee kanaan dura waa'ee abbaa keetii gaafa eebba kitaaba isaanii yeroo walaloo fi galateeffannaa abbaa keetiif qabdu gaafa suudhaa agarree jirra. Maaltu sitti dhaga'ama abbaan kee kana keessa darbanii as ga'u isaanii? Abbaan kiyya wantoota gurguddaa ta'an ilma namaatiin baabtuutiif kan ulfaatan keessaa darbee yeroo ammaa kana gahee inni horatee immoo amma bakka guddaa gahee jira. Bakka itti yaadee gahee jira jechuun nan danda'a. Maaliif wanta hundarraa darbee maatii isaa ijaaruu isaatii fi nus ijoollee lama anaa fi Insarmuu kan jedhamu qabaachuu isaatiin akka inni gammachuu guddaatti dhagahame abdiin qaba. Inni immoo wantoota kan akka waraana hedduu keessa kan nama turedha. Kana jechuun immoo wanta ulfaataadha jechuun wantoonni inni shaabiyaatiin ta'e wayyaaniitiin ta'e kan inni keessa darbee yeroo ammaa gaheetii fi dararaa sana keessa darbee yeroo ammaatiin gahuu isaatii fi illee waaqayyoon kan isa jaallatu ta'uu isaa kan hubadheedha. Maaliif hiriyoonni isaa obboleewwan isaa namoota hedduun achitti kan hafanidha. Inni garuu wantoota sana hunda keessaa darbee guyyaa har'aas immoo cimee jibbaatee akkuma kitaaba isaatti guyyaa har'aatiin gahee seenaa kana nuuf gahuudhaaf uummata isaatiin akka dubbisee akka seenaa isaarraa hubatanii bakka isaanis bakka yaadanitti akka gahaniif kan seenaa godhu barreessee kan nuuf kennedha. Anis immoo akka abbaa kiyyaa ta'uu isaatti jaalalli fi kabajni ani isaaf qabu jechotaan ibsuu kan hin dandeenyedha. Maaliif yoo ta'e inni guyyaa dhalachuu keenyarraa kaasee hanga ammaatti wantoonni inni keessa darbee nu guddise yookaan guyyaa irraa Siifanii fi Insarmuun guyyaa irraa ittiin dhalatanii hanga as gahanitti eenyummaa isaatu nu keessa jira jechuudha. Maaliif osoo nuti guddannu amala isaa qabannee deemna. Wantoota inni nuuf gochaa deeme amala qabaannee guyyaa har'aatiif ba'uu keenyaatiif illee eenyummaa isaa qabannee guddannee yaadni isaa guutummaa guutuutti nu keessa kan jirudha. Abbaan kiyya baay'ee sin jaalladha. Kabaja guddaa siif qaba. Nama addunyaa kiyyaatti anaaf jechuun akka addunyaa kiyyaatti sin ibsa. Kanaan jecha qabu kan isaan itti ibsu kanuma jechuu barbaada. Siifan egaa galatoomi atis boru intala abbaa kee bakka buutu abdii guddaan qaba. Haa ta'uuti barumsa yoo xumurte karoorri kee maal ta'uu feeta? Kanaan ta'uu barbaadu ogeessa fayyaa ta'uu barbaada. Haaluma kanaan illee anis kitaabni abbaan kiyya itti jalqabsiisee kana itti fufee xumuruu nan barbaada. Seenaan keenya hin xumuramu garuu
kan inni itti jalqabsiise kana itti fixuu nan barbaada. Maqaa abbaa kiyyaas waamsisuu nan barbaada. Kan inni wantoota adda addaa keessa darbee kan ammaan ga'e kanaatii fi namoota obboleessota isaatis ta'e isas kan akkana daran sanas inni malaala. Baay'ee bareeda. Jabaadhu. Abbaan keetis immoo ati bakka barbaaddu kana geessee akkasiin boonu biyyattiinis akkasiin boontu ani abdii guddaan qaba. Walumaa galatti mee dhalootaaf maal dhaamtu isin? Nama waan kana hunda keessa darbee as ga'e egaa muuxannoo qabdanirraas mee waan gabaabaa ishee? Ani waan tokko jechuun barbaada. Ilmi namaa abdii kutuu hin qabu. Abdii kutuun qixxee du'aati. Abdiidha. Boru guyyaan biraati. Karaa fedhan isaa ta'u karaa hundumaaniyyuu abdii. Keessattuu dhaloonni ammaa kun waan jechuu qabu, waan jechuu dhaamuu qabu abdii kutuu hin qabu. Daldalaan isaa ta'u, barumsaan isaa ta'u, waan hundumaaniyyuu bakkuma fedhe yoo jiraatu hamilee odoo hin kutin, abdii odoo hin kutin, hamilee isaa guutuu qabatee ta'u inuma boru guyyaan biraati, boru guyyaan garaan biraatti ce'uu inuma danda'ama. Tan nu keessa dabarree amma ammaatti hin ibsine. Himuudhaafis baay'ee rakkisaadha. Tan nu keessa taane san amma odoon himees dhugaas hin fakkaatu. Sila kanaafuu wanni guddaan abdii boru eegalee namni sallaaluu qaba jechuu barbaada. Karaa hundumaanuu namni yoo abdii qabaatee cichoomina waan qabatan ittuma fufee inuma galma ga'a. Guddaa galata. Inni jibbaannu. Inni jibbaannu. Ijibbaata inni jibbaannu. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbi. Ijibbaanni namni yoo dubbisuu barbaade jechuun wanti akkuma isinuu kaastan wantoonni haasofnee yookaan irraan kaasne waan baay'ee jira as keessatti. Ijibbaanni egaa afaan Amaaraati, afaan Oromootiin jira. Wanta nuti irraan kaasne waan hedduu as keessaa akka argatan ijibbaata eessatti fa'aa argatan mana. Ijibbaanni tokkoffaa asuma duukame, shooftuu, Finfinnee fi Gabra Gurraachaa fi Bulee Horaatti argama. Bilbila keechaan isin argatu jechaadha nama. Bilbila keechaan mee dubbadha. Duwwaa 911 76 82. Warri kitaaba ijibbaataa barbaaddan. Afaan Amaaraa, Amaarinyaa lammittaa nabbuut. Amaarinyaa lammittaa nabbuut. Afaan Oromoo warra dubbistaniif afaan Oromootiin ijibbaataa argachuu dandeessu isin jechaa jiru obbo Aluulanii. Egaa obbo Aluula waan isin argan baay'ee gammanneerra. Anis akka gaazexeessatti osoo hin ta'in akka nama seenaa namarraa baratu tokkottan isin dhagaa ture baay'ee dhugaa seenaa garaa nama nyaatudhas seenaa nama cimsudhas seenaa baay'ee nama jabeessudhas seenaa baay'ee nama barsiisudhas turtii waliin taasisneef guddaa galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa obbo Aluulaa wajjin wantoonni haasofnee itti hin baane waan baay'een akka jiru isaan nuuf kaasanii jiru. Yaa ta'uuti immoo wanti nuti irra dabarre kitaaba kana keessatti guutummaatti waan argattaniif kitaaba Ijibbaata Eertiraa hanga Areeroo jedhu iddoo garaagaraatti akka argamu isaanuu isiniif himaniiru. Kitaaba kana keessaa waan baay'ee argattu. Wanta obbo Aluulaan hin kaasne, wanta anis gaafii hin kaasne waan baay'ee argattu waan ta'eef kitaaba kana afaan Oromootiin warri barbaadan obbo Aluulaa biraa ni argattu barreessicha biraa jechuudha. Akkasumas immoo afaan Amaaraa warri dubbistan kitaaba kana afaan Amaaraatiin argachuu dandeessu. Ijibbaata Eertiraa hanga Areeroo obbo Aluulaafis bilbiluudhaan argachuu dandeessu. Waan hundumaa asirraa ni hubattu jedhee yaada. Seenaa barsiisaa fi seenaa boonsaa qaba. Argadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya mana obbo Aluulaatti argamne isin biraan gahaa turre kanumaan goolabnaa obbo Aluulaa galatoomaa jennaani. Egaa akkuma dura seensa irratti isiniif kaase qophiin kun namoota biyyaaf seenaa gaarii hojjetan yeroo hundumaa qophii kanaan fi kana wal fakkaataniin kan isin biraan geenyu ta'a. Har'aaf kanumaan goolabnaa waan turtiin waliin taasistaniif horaa bulaa galatoomaa.